Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Hidhamticha garaa qurxummii keessaa Yoonaas halkanii fi guyyaa osoo adda fo'ee hin beekinitti guyyaa ta'ee halkan ta'ee aduun ba'ee fidhee osoo hin arginitti guyyaa sadiif halkan sadii dukkanaa fi osoo adda fo'ee gadaamessa qurxummii keessa ture. Har'as namoonni baay'een halkanii fi guyyaa sababa rakkinni isaanirra ga'u sababa hammeenya isaanirratti ta'uun imimmaan isaanii harcaasanii mana isaaniitii ba'anii qabeenya isaanii dhabanii halkanii fi guyyaa ta'anii kan bo'an baay'ee isaanii jiru. Halkanii fi guyyaa akka Yoonaasitti adda fo'uu kan dadhaban. Guyyaa kaleessaa sababa Yoonaas badii godhe, sababa Yoonaas badii hojjete, sababa badii Yoonaasiin qabeenyi namoota baay'ee yabalicharraa, markabicharraa, doonirraa gara galaanatti harca'ee jira. Yoonaas Waaqayyo jalaa dheeffee waan deemaa jiruuf sababa isaatiin bade jarri sun badii godhanii miti. Qabeenyi isaanii sababa isaa kan manca'e sababa namoota muraasa har'as biyyi raakamtee biyyi raafamtee namoonni baay'een nagaa dhabanii qabeenya isaanii dhabanii nagaan isaanii irraa mulqabee ijoollee isaanii irraa mulqabanii qullaa isaaniitti hafaniiru. Kun immoo sababa namoota muraasaa qofa ture. Namoonni yeroo watwaatan namoonni markabarra turan sun yeroo emmuu isaan yeroo sana iyyanii waaqatti watwaataa turanii lafti tiriphatee itti dhiyee ture. Yoonaas garuu eessa markabicha keessa rafaa ture jedha sagalee Waaqayyo. Yoonaas eessa keessa rafaa? Markabicha keessa ni rafa ture. Ilaala har'as namoonni warri beelaan osoo baanuu warri rakkatan osoo iyyanuu hiyyeessonni ni ba'u, rakkattoonni ni ba'u, warri humna dhabeen ni ba'u, daa'imman ni ba'u, jaarsoliin ni ba'u. Namoonni kun hun hinqirfatanii osoo ba'anuu warri sababa isaaniitiif biyyi nageenya dhabdee sababa dantaa yookiin dhuunfaa mataa isaaniitiif nageenyi sabarraa mulqabe edda bultii isaanii sirreeffatanii mana isaanii bareechifatanii iddoo boqonnaa godhatanii rafaa jiru. Yoonaas sababa badii kiyyaa sababa cubbuu kiyyaa markabni kan isiniin raafamaa jirtu jedhe gaafa hixaan isarratti buutu dhugaadhaan waaqa jalaan dheeffee dhufe ajaja isaa dhiisee tan dhufe haa ta'u amma sababa cubbuu kiyyaatti isinirratti hammeenyi guddaan kun yookiin rakkinni guddaan kun dhufe ana fuudhaa galaanatti darbaa jedhe. Ilaalaa namoonni sababa siyaasa keessaniis haajaa dhuunfaa keessanii baachuudhaaf dhimma dhuunfaa keessaniitti saboota raastanii mimmaan hiyyeessotaa rakkattootaa dadhabdootaa daa'immanii jaarsotaa warra baay'ee boochistan silxaana yookiin aangoo muraasaaf jecha imimmaan namoota baay'ee dhangalaastan akka Yoonaas sababa kootii kanaafiyyuu ani badii kanarraa hin deebi'a sababa kootiif isin hin badinaa nuun jedha. Dhaloota kanaan ittiin jedha namni yoo mootummaa kana hundumaa bite biyya lafaa kana guutummaa isaa yoo bite lubbuu isaa yoo hin oolfanne maal bu'aa qabaree jedha kitaabni qulqulluu waan Yoonaas erga gadaamessa yookiin garaa qurxummii keessatti gadi darbatame haaluma takkuma inni markabarraa doonicharraa gadi darbatame qurxummiin beela'aan tokko dhufe Yoonaas ni liqimse jedha. Dhaloota kana beelli liqimseera, dhaloota kana rakkinni liqimseera, dhaloota kana jireenyi liqimseera, hammeenyi namootaa liqimseera waan ta'eef nageenya Waaqayyoon gooftaa qurxummii isa nagaa jireenya keenya summaa isa gaarii isa jireenya gaariitti Waaqayyoon akka nuuf deebisu fedhaa fi heeyyama Waaqayyoo.
Yoonaas erga gadameessa yookiin garaa qurxummii keessa seene qurxummichi summii afaanii qaba ture. Summiin qurxummichi qabu Yoonaas lafee isaa caccabsee foon isaa kukkutee isa barbadeessu ni danda'a ture. Yaa ta'u malee Waaqayyoon Gooftaan harki Waaqayyo Yoonaas wajjin afaan qurxummichaa keessa waa seeneef Yoonaas hin nyaatamne, hin caccabne, hin burkutoofne fayyummaa isaatiin qurxummicha keessa taa'ee yeroo guyyaa 3 halkan 3 booda gara alaatti bahee jedha. Ilaala yaa saboota, garamitti bahee gara alaatti kan bahe Yoonaas. Waaqayyoon raajiin hojjeteera isatti gammaduun nurra jiraata. Akka hammeenya dachee kanarratti nurratti ta'een, akka rakkina uummata kanarra ga'een, akka beelli uummata kanarra ga'e, akka lolli isaan irratti uummanni kun hin jiraatu ture. Sabni keenya kun hin jiraatu ture. Garuu arjummaan Waaqayyoo beelees mudhii isaa hidhatee dheebotees osoo jiru dargaggeetti jaarsaaf jaartii daa'imman xiqqaa guddaa osoo hin jenne rakkina hunda keessummeessa jireenya isatti ulfaate kana baachaa dhaloonni kun arra gaheera. Sabni kun harraan gameera. Eenyutu keessa arjummaa Waaqayyoo Yoonaas guyyaa kaleessa qurxummii keessa wajjin turetu dhaloota kana keessa jira. Yoonaas halkaniif guyyaa boota hin arginetti, ifaaf dukkana boota hin arginetti, aduun ba'uuf dhi'u boota hin arginetti Waaqayyoon isa wajjin waan tureef hin nyaatamne ture. Dhaloonni kun beela'ee boota haga buutu bulutti, dhaloonni kun bahee galuu boota dadhabetti, dhaloonni kun rakkinni yeroo isatti cimee mataan dhukkubaa jirutti nageenyi jireenyi jalaa badee, nageenyi jalaa badee, haalli jalaa burkutaa'ee barbadaa'ee manni isaa jalaa buqqa'ee ala bulaa osoo jirutti dhaloonni kun Waaqayyo waan isa wajjin jirus har'as ni jira. Yoonaas gatii badiisaatiin sababa argateef silaa qurxummii san keessa seenee ni barbadaa, ni nyaatama, ni bada ture. Yaa ta'u malee Yoonaas gaabbuusaa, Yoonaas boosaa, imimmaansaa gaafela Waaqayyoon immoo arjummaa isaatiin isa adabu waan hin barbaanneef Yoonaas mana hidhaa san keessatti ni barsiise. Manni hidhaa Yoonaas qurxummii turte. Keenyaaf keessan warra manni hidhaa baay'eetu jira. Ilaala yaa saboota. Yoonaas mana hidhaa san keessa ba'ee wangeela lallabe. Saboota sanitti hime koottaa mana hidhaa garaagartummaa jidduu keenya keessa jiru. Mana hidhaa wal jibbuu, mana hidhaa hammeenya biraa, mana hidhaa wal irratti darbaa hojjechuu, mana hidhaa wal ari'achuu, mana hidhaa wal ajjeesuu, dhiiga walii dhangalaasuu kana keessaa baanee gara Waaqayyootti deebinee hundumti keenya dhugaa haa lallabu. Dhugaa lallabuu yoo lallabne hammeenya hojjechuurraa, soba dubbachuurraa haa fagaannu. Waaqayyo saboota kanaaf oole waan inni nuuf godhe guddaadha. Namoonni gaafa wal barbadeessuun Waaqayyoon garuu nu jiraachisa. Nuti gaafa wal irratti jabaannu Waaqayyoon garuu nurratti nuuf gaaraadhaaf. Ilaala warri wajjin dhalanne warri Waaqayyoon nuume fakkaatti wali gaafa wal irratti hammaatu kan isaan uume Waaqayyoon Gooftaan garuu dhaloota kanaaf ni yaade. Yoonaas wajjin Waaqayyoo waan tureef gadaamessa qurxummii keessa Yoonaas mana jireenyaa argate. Ilaala lekkaa yoo Waaqayyoon si wajjin jiraate, yoo Waaqayyoon si gargaara gadaamessa qurxummii keessas mana jireenyaatu jira. Lekkaa Waaqayyoon si wajjin ta'e, Waaqayyoon si gargaara bishaan walakkaa, garba walakkaa, galaana walakkaa keessallee jireenyatu jira, mana jireenyatu jira. Lekkaa yoo Waaqayyoon si gargaara biyya aduun ba'uu fi lixuu hin argine, dukkana hamaa guyyaa ta'e halkan ta'e boota arguu hin dandeenye keessattillee jireenyatu jira, mana jireenyaa miidhagaatu jira. Lekkaa manni jireenyaa dachee kanarra qofaa miti. Kanaaf yaa saboota ilaalaa, Waaqayyoon si wajjin ta'uu qofaaf dhiphadhu, Waaqayyoon si gargaaruu qofaaf dhiphadhu, Waaqayyoon gartuu kee akka ta'u qofaaf dhiphadhu. Saniin alatti manni jireenyaaf eddi jireenyaa dachee duwwaallee miti jechuudha. Waaqayyoon hedda hundumattuu yoo si gargaare, yoo si wajjin ta'e galaana keessa edaan mana jabaa fi mana cimaatu jira. Kan Yoonaas keessa jira. Egaa saboota kanaaf waan gaarii goone, waan gaarii barsiifne, waan gaarii lallabne ila nageenyi hunduma keenya
keenya harka keenya jira haadho koo ila sibirallee ni jira ana birallee ni jira yaa obboleetti sibirallee ni jira ana birallee ni jira kanaaf iyyuu waaqayyoon gaditti nageenya harka keenya jira nageenyi biyya keenyaaf akka deebu nageenyi saba keenyaaf akka deebu nageenyi mana keenyaaf akka deebu hundumti keenya tokkoon keenya kahe mata keenya yahaban mootummaa qofa miti kan nageenya deebisu akkasumas immoo nama dhuunfaa waa'ee nageenya lolu qofa miti kan nageenya deebisu yaa saba ati yoo nagaa deebisu hin dandeenye mee namarratti nageenya namoota hin boodessi mataa kee ta'e jiraat hundumtuu gaafa akkasitti jiraatu nageenyi mana keenyatti gala waaqayyoonis yoo akkas goone nageenya keenya bakkatti nu deebisa akka nuyi biyya keenya biyaanne akka Yoonaas duubatti deebi'ee saba isaatiif lallabe deebinee akka waa'ee waaqayyoo dubban deebinee akka dhugaa dubban deebinee ammeenya irraa gaarummaa akka dubban waaqayyoon gooftaan hunduma keenya nu gargaaru afaan keenya ammeenyaaf sobaaf qofa harka keenya quba keenya waan ammeenyaaf badaa qofa barreessuuf deemu harka keenya ammeenya barreessuuf kaatu miila keenya ammeenya hojjechuuf kaatu ija keenya ammeenya arguuf kaatu waaqayyoon nurraa barbadeessee gaarummaa isa argu nuuf haa deebisu waaqayyoon gooftaan biyya keenyaaf nagaa haa buusu kan nu barsiise kan nu gorse waaqni abboota keenya kan galatoomi ka ulfaate nuuf haa ta'u dogongora waan ifaddaa bishaan badiisaa sagaagaltummaa biyya sadan Gamora, tunduma farao fatina bukan atau sebanyak sekira, gamrumma biyan sura dandi udah wae jonggokan irhan habana, jasa buka wanggele waaqayyo lallaba kota gara dubatti deebi'a walif hayaannu walif haawwannu koo kana ta'e nageenya bakkatti nuuf deebi'a nutis golli waaqayyo taani jiran isa nu barsiise ammas galanni fulfin waaqa keenyaaf haa ta'u hamma bara baraatti ameen kutaa ittaanu barumsa kana itti deebina waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u Sasib